akkamitti ati maqaa dubbii sagalee waaqayyoo balleessita ol baatee asirratti. Ati Yesuus waaqa jechuuf moree. Koy inni aangoo qabu kun waaqa itti miti. Yesuus eenyudha waan eenyudha mee naaf ibsisa kan. Yesuus ilma namaati kan ilma namaa irraan argamu. Yesuus ilma namaati ka. Yesuus ilma namaati. Nyaata dhugaatti. Danda'u si'achi illee ta'u durallee hin taane. Nyaata dhugaatti Yesuus. Nyaata sanuu nyaachuu keessaa qurxummii nyaachaa ture bare. Maal laachaa fi turte? Beela'ee dadhabee. Nyaachuusaa maal laachaa fi turte Yesuusiif? Ani yeroo sanitti hin jaanin argine ka otoo argamanis obboleessa kootiin allaataaf waan inni barbaadu. Macaafa qulqulluu dubbisteerta? Caccabsaa nyaata arsi. Caccabsaa nyaata arsi. Osoo jiraate yeroo ammaa kana otoo argamee nyaata yoo otoo argamee namatti kennu jiraate nyaata eeboo ilma namaatu waan ta'eef. Amma namatti kennu dhabe. Namatti kennu dhabe jechuudha silaa otoo argatee nyaata. Namni qurxummii nyaate yanni harbuu qarraa fuudhee nyaate akkamitti nyaanne jettee caccabsaan immoo si jammar nyaatame filatamaadha. Yesuus Kiristoos lafa inni itti harbuu nyaate naaf ibsuu hin dandeessaa? Dubbii ta'ee baruu hin qaba waan ta'eef jechuudha. Ati giddiidha waaqa gochuu feeteera Yesuusiin. Ay peente dhatte. Waldaan keessadha. Eessa jiraattaati? Eessa jiraattaati? Waldaan kun maqaa Yesuus samayii gubbaan jiru lafaa jiraatti. Lafan irra hin jiran samayii irra hin jiru. Koy waldaa makaana Yesuus hin jirre tajaajila. Aabbuu koy asitti aabbuu ishii kana rakkoon qaba asitti hojjetachuu dandeessa. Inna arsiin dubbii gaafadhaa jechuudha. Amma waldaan kee waldaa eessaati? Waldaa makaana Yesuus jette. Maal godhatte kana munuu kanaa sitti meemi musliima nam pheenxeedhaa siin jedhe kanaa olitti immoo iyyuu macaafa dubbisaan jirtu warra macaafaan faallaa jirta. Giddiidha Yesuusii waaqa ta'ii humna qabdaa jechu jirtaani. Ani ofii kootii yoomaa gochuu hin danda'u jedha inni deebisee ati immoo hin dandeessaa dhaartaan. Jedhu. Caafameera. Caafameera. Ishee jalqabni isaa maalirraan akka ta'e beektaati? Ilma namaa waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u yoo abbaa fi kadhate malee isa waaqa gubbaa kana jira isa waaqa tokkicha isa ardiif samii uumu. Isa aboo hundumaa dabarsee kenneef san kadhate. Akkamitti isa ardi koy. Akkamitti isa ardiif samii uume biyya lafaa kana uume uumama hunda uume caccabsaa nyaatattaati. Abboo ifatame. Ilma namaati ilmi namaa akkam ardiif samii uume. Safuudha dhugaadha safuudha abbuu safuudha. Zalaala. Safuudha. Ahmad welcome anarufu. Macaafa keessattuuyyuu yoon waaqa jee. Ijoollee peentee musliima fakkaatee naa dhufuun dhabeeyyan immoo as keessatti. Peentee musliima fakkaatee dhufuun ammoo ani immoo peentee musliima. Zalaala. Beeta waa hundallee niin beeka jechuu miti waa hundallee wallaalu atilleen akkasuma waa hundan beetu waa hundan wallaalu waan si argisiisu akka fudhachuun fadhakeeti waliigallee warratti dhufu miti waan wangeela irra jiru tokko numa amantaamiifi. Nana mana'ee. Yesuus Kiristoos aaboo naaf kennamte jedheemi lafaa fi waaqarratti. Kennameefidha. Naaf kennamte jedheemi. Anamma ko asitti miti amma yeroo nama sifaana karakkaru osoo hin taane ani yeroo itti mucattii ishii pheentee taate laa mucaa pheentee taate mucaan jaran obboleessa koo ammaati ani pheenteera kiristaanaan jettee tuman si fudhadhe siin hin mormu kiristaanaa miti siin jedhee waan jedhe teessiitti dhiisi. Ani gaaffin irraa qaba abbuu yeroo tokko shaadaa qabsiistaniirtu mucayyoo kana. Hin qabsiifne karaarra jirti hin qabsiifne guyyaa viidiyoon baafne. Ilmi waan hin booya maal jedhe deemee dubbii kadha. Yesuus biyya lafaa kan irra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan inni maaniin kadhata. Waamata gara isa du'aa isa oolchuu danda'utti dhiyeesse sababiin inni ulfina waaqayyoof gad of deebisee isaatiif kadhannaa isaa in dhageeffatee waan ilma namaa kadhatamu ilma namaatti deebi'ee waaqa kadhata. Jirra.
Zalalam qoy me mira kesan galin arsi waga faccu eda rifana gora. Ingafatin insani na debisu. Namatu waqa kadete Arsi ati jechuudha ila aggeeffadhu arsi Fooloo ittiin gurrachaa artidis. Ababaa ittiin gurrachaa artidis musliimota jala dhiisatti. Fooloo ittiin guddifachaa arte amma callisaa fi waa'ee arsii. Ina Arsi la dhaggeeffadhu yoo musliima achi as deebite iddoo namoota beentee ortodoksii bira hojjeesi ati ortodoksii taata.